Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu babbareedduu oduu haaraa qabannee isin dhiyaannee jira. Asumaan share like kabajaadhaan isin gaafannaa. Oduu teenna isin dabarsina nu hordofaa. Oduu gammachiisaa. የብልጽግናና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድር ተጀመረ። ከመንግስት ወገን የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ የሚመሩት ልዑክ መገኘቱ ታውቋል። የኢትዮ ፎረም የመረጃ ምንጮች የብልጽግናው መንግስት የመጨረሻ ያለው ድርድርን ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እያደረገ ይገኛል ብለዋል። ምንጮቹ ስሙን ባልነገሩን አንድ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ይህ የሁለቱ ተፋላሚ አካላት ድርድር እየተካሄደ ሲሆን አደራዳሪው ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ ነው ተብሏል። ከፍተኛ አመራሮች የተሳተፉ በት ነው የተባለው ይሄንን ድርድር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዛዡ ኩምሳ ድሪባ ወይንም በጫካ ስሞች ጃልመሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተሳተፉበት ነው ተብሏል። የመከላከያ ሚኒስቴር ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ የመንግስትን ወገን ወክለው በድርድሩ ላይ እየተሳተፉ ያሉት የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ጀነራል ጌታቸው ጉዲናና ሌላኛው የተቋሙ ባልደረባ ጀነራል ደምስ አመኑ የሚመሩት ልዑክ ነው። ይህ ድርድር የመጣው ለሁለት ሳምንታት ሁለቱ አካላት እንዲገናኙ በኢጋድና በሌሎች አካላት ግፊት ሲደረግ ከቆየ በኋላ ነው ሲሉ ለኢትዮ ፎረም የተናገሩ አንድ ኢጋድ ባልደረባ በመጨረሻም በከፍተኛ ኃላፊዎች ደረጃ ምክክሩ ተጀምሯል ብሏል። ኩምሳ ድሪባን ወይንም ጃልመሮን ድርድሩ ወደሚካሄድበት ሀገር ሂዶ ከአካባቢው ያመጣው የኢጋድ ሄሊኮፕተር መሆኑን እነዚሁ ምንጮች የነገሩ ሲሆን ሄሊኮፕተሩ ቄለም ወለጋ ጫካ ውስጥ ገብቶ ተደራዳሪውን ማምጣቱን ገልጸውልናል። የጃልመሮ መገኘትን አስገዳጅ ያደረገው የብልጽግናው መንግስት ተደራዳሪዎች እሱ ካልተገኘ አንደራደርም በማለታቸው ነው ሲሉ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዛዡ የተገኙበትን ምክንያትን አስረድቷል። ስለ ጉዳዩ የጠየቅናቸውና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አንድ የመንግስት የሥራ ኃላፊ ደግሞ ከጃልመሮ በታች ያሉትና ካሁን በፊት በተደረገው ድርድር ላይ የተገኙት ሰዎች መወሰን የማይችሉ በመሆናቸው አስቸጋሪ ስለነበር ጃልመሮ እንዲገኙ ጠይቀናል ብለውናል። ይህ የድርድር ጥያቄ በኢጋድ አመቻችነት በብልጽግና ጥያቄነት የመጣ ነው ያሉ አንድ ሌላ የመንግስት የሥራ ኃላፊ ደግሞ ዛሬ በዕለተ ማክሰኞ የተጀመረው ድርድር መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ትጥቁን ፈቶ ወደ ካምፕ እንዲገባ የሚጠይቅ የመደራደሪያ ሐሳብ ይዞ መቅረቡንና የኦሮሞ ነጻነት ጦር በአንጻሩ ሁሉን አካታች የሽግግር መንግስት ጥያቄ ይዞ መገኘቱን አብራርተውልናል። የብልጽግናው መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከዚህ በፊት በታንዛኒያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኝተው ውጤት ያልነበረውን ድርድር ማካሄዳቸው ማይዘነጋ ዋና ጃይባ ኡመታ ኬኛ ወይ አባው ፊ ወይ mootummaan dhugumaan uummata kana waraana bilisummaa Oromoo ni galcha ni araarama dhuguma saneen ni araarama gaafii keessa kan nama galchuta dhugaa dubbachuuf uummati kennaa amma dura abaawoo eltiriyaa irraa galtee uummanni abaawoo ka eltiriyaa irraa gale sun waraana bilisummaa Oromoo eltiriyaa irraa gale sun amma eessa jira kunis yoo gale akkam godhuu deema mootummaan kun jechuun qaama sadaffaa kan irratti hirmaate kunis mootummaan qaama sadaffaa maalii beekuun feetu biyya diimokiraasiitii miti. Jaalmarroonni Finfinnee gale jaanii kuni oduu ta'us dhugaa ta'us jaalmarroon nama gartee qallaalimatti mariidhaaf Finfinnee galee mariidhaaf waan kana irratti hirmaatee ariiti matanaan ni taajee hin yaadu. maaliif mariin gaariidha saba keenya ummata keenya ilmaan keenya akkasuma waraana bilisummaa Oromooti ummata saba kanaaf dhaabbate ummata eenyummaa ofiitiif dhaabbate ummata gartee kaa'asiifachi hin jenne tokkummaa isaa irra hundaa'ee beelaaf deebuudhaan qabsoo raasaa keessatti beelaa quufaan gartee ka bakka feete jiraachuu danda'u ka biyya alaa jiraachuu danda'u dhiisee wanni qabsoo tanatti itti marxifatee baadiyyaa keessatti magaalaa keessaa bahee gartee wanni huura keessa galeefi uummata kana jijjiira jeeti. Jijjiiramuullee haa baattu jijjiiramuufillee haa baattu haa dadhabullee garuu ilma namaa waan beekuu qabdan wanni nu beekuu qabnu tokkoffaa irratti namni kun yoo biyya alaa tana deeme uf jijjiiruu akka danda'u. Nafsee ofii akka jijjiiruu danda'u ilmaan wobootun guutuu yoo biyya alaa tana namuu faca'eetiin jiraatu jira biyya baqaa tana keessa jiraatutti biyya baqaa tana keessa jiraattee biyya baqaa tana keessa carraa argattee biyya alaa tanas bahuu hin dandeetti garuu biyya alaa tana akka baatu inuma beeyta
garuu woboon tana hin filanne ofii huura keessatti ummata kana jijjiiradhe biyya tana jijjiira jee huura keessa gale uf jijjiira hin jenne ummata kana jijjiiraa biyya tiyya bilisoomsaa cunqurfama saba kiyyaatiin baasaa jeeti huura keessa gale jaalmarroon gaafa bara 2018 gaafa galuu diteessani waan ilmi namaa waan murteeffate qaba ammas akkuma jean kana ariitiidhaan ni gala ariitinaan finfinnee dhaqee jira kunis ka gaafii keessa nama galchuu qaamni sadaffaallee yoo irratti hirmaate jaalmarroon ariitiidhaan nama akkas seenuu miti garuu yoo seenees nu gammachuudhaa yoo nagaan dubbiin kan hiramtu taate yoo dubbiin kan nagaan dhumatu taate nuuf gartee uummata oromootiif irra jireettiidha woboon garuu laaftumatti qallaalimatti guyyama takka keessatti guyyama lama keessatti jedhee akkasittiin gala jechuun hedduu nama dinqisiisaa yoo ka galu taate mootummaan kun hoo hagam carraa qabaaf akkami akkuma gaafa elteriyaa galchee waraana kaan elteriyaa galchee kaan waraanatti oofee kaan gartee nyaata keessan suuqii dhaqanii akkasi dhuman isaan sun amma yoo tokkollee yoo jiraatan allahu alam garuu waan jiraneessoo hunda waraanatti oofe mootummaan waraana gaafa wanniitti oofee tuunachi dhumatte tuunichi hin booji'amte tagarii ammoo waraana nyaata suuqii itti naqaniitiin sanqalleetti achitti waraana kaampii waraanaa keessatti nyaatatu waraana fixa jedhanii waan san dabarsuu turan tagarii mana hidhaa turte tagarii baqatte wanni sun waan yeroo amma waan jiraatii miti wanni gaafas waraanni gaafas gali sun hin jirtu amma kunoo yoo galee akkam godhuu deema mootummaan maal godhuu deema kan yaada keessa nama galchuu dhugaa dubbachuudhaaf nu marii araaraa ni feenaa marii dhugaa ni feenaa marii gartee saba keenyaa ilmaan tun ilmaan teenyaa hundinuu ilmaan teenyaa obboleeyyan keenya qabsoo bilisummaa oromoo amata akkasii carraa raasaa keessa gubanii jiruu fiillee hin geessine bilisoomaniillee waan takka irra hin geessine yoo mariidhaan ka biyya galanii biyyatti gartee bakka isaanii maltu ka dhaabanii gartee aangoo kana kennaniif taate hedduu kan nama gammachiisu yoo kana taate kan waliin laallu ta'a mariin akkuma jaanii itti fufeetii jira jaanii warri marii kana keessaa murtaa'ee jiru akkasuma gartee biyya gartee akka USA Europe akkasuma Keeniyaalleen keessatti argamtii akkasuma aangoonni mootummaa gugurdoon duraanii akka Jawaar Mohaammed Faa Magarsaa fa'aa keessatti argamanii eegaati fa'aan walumaan ka daawwannu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya asumaan nu hordofaa isiniin jenna warri chanala keenyaaf haara taatan laayikii sabiskiraayibii sheer nu godha nu hordofaa isiniin jenna haga oduu haara qabannee isiniin biraan baanutti nagaan nu tura.